Waldaan dubartootaa Gullallee baalaa fi qoraan funaananii gurguraa kan turanii amma paarkii Inxooxxoo keessatti carraa hojii argatanillee ammallee galiin isaan argachaa jiran xiqqaa akka ta'e sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii kan bulchiinsa kutaa Gullallee gaaffii haadholii kana fooyyessuudhaaf akka qoratamaa jiru dubbateera. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessite qabdii hordofaa. Dubartoota 200 ol ta'an kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan keessumaa immoo warreen bosona Inxooxxoo keessatti qoraanii fi baala guuranii jiraatan jireenyi isaanii qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu. Jiruun haadholii kanaa harka gara afaanitti akka ta'es eeraniiru. Adda Amala Warqi Tamasgeen jiraattuu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullalleeti. Miseensa waldaa kanaati. Waggoota 20 oliif qoraanii fi baala funaanuudhaan jiraachaa turan. አብረን ከደራይተን 252 ሴት በአንድ ላይ ከደራይተን እንሰራለን. Dubartoonni 252 taanu waliin gurmoofnee asitti hojjechaa jirra. Dubartoota Inxooxxoo keessaa baala haranii baatan jedhamna. As gallee jirra. Duraan garuu ganama baanee baala Inxooxxoodhaa harree qoraanis funaannee gurguranna humna keenya fixna. Amma hara galfanneerra. Meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugamee gatame walitti funaannee bakka irra deebiidhaan hojjetamuu danda'utti geessina. Suuqii lallaafaa itti gurgurannuu fi nyaata saamsame itti gurgurannu 6 qabna. Garuu haalli gabaa baay'ee quubsaa ta'uu baatus haati asitti gurmooftee jirtu tokko qofaa ishee miti. Daa'ima 2-3 ja'afaa kan qabantu jiru. Kanaan dura haati tokko qoraan funaanuudhaaf fageenya deemti. Sa'aatii 3 hanga sa'aatii 6 lukaan deemuun dirqamaa kan jedhan Adda Amala Warqi kanneen bahanii hin deebines hedduun jiraachuu ibsaniiru. እዚህ የነበሩ ችግር እንዴት መሰልሽ እኔ ራሴ Rakkoon as ture anumarraa ka'uudhaaf daandii qal'oo ture. Ani mucaa dahee mucaa ji'a 2 manaa qaban ture. Waan nyaadhu dhabeetan baalaa fi qoraan funaannachuufan dhufe. Asuma bosona Inxooxxoo keessa. Akka tasaa mucucaadheen kufe. Miilli koo na cabe. Daa'imni koos na jalaa boqote. Mucaa kootti sinafnee qaama kiyyatti sinafne. Kan biraa immoo haadholiin warreen bosona eeganiin ni reebamu. Akkasumas bosona Inxooxxoo kana keessatti yakki gudeeddaa haadholii irratti ni raawwatama. Kan baay'ee nama rifachiisu immoo haadholiin qalamanii kaleen isaanii keessaa baha. Dhiigni isaanis qeensamee keessaa fudhatama. Bineensi morma, harkaa fi qaama isaanii bakka adda addaatti kukkutee nyaatee hafteen isaanii ni argama. Rakkoo suukanneessaatu asitti raawwatamaa ture. Amma kanarraa boqonnee jirra. Dadhabbiif ifaajee nurraa baraara jedhanii kan abdatan gurmaa'insi haaraan bu'aa gaarii akka hin qabne kan dubbatan Aadde Teenesh Zasaa osoo fooyyee waan jedhanis akeekaniiru. መጀመሪያ ያው ተነግሮን የገባው ነው ግን ስራው እንደተባለው አይደለም. Jalqaba nutti himameeti kanas galli. Garuu akka jedhame miti. Hojichi lakkoofsa miseensota keenyaa fi galiin argamu waliin gitu. Galiin keenya daldaluma suuqii kanarraati kan argamu. Meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugame funaanuudhaan ji'a 2-3 irra dabarreeti kan miindaa keenya argannu. Meeshaaleen nuti gurgurrus gatiin ittiin dhufu mi'aadha. Isa hunda kaffallee galiin argamu xiqqoodha. Osoo nuuf fooyya'ee jennee kan barbaannu mootummaan miindaa dhaabbii osoo nuuf kaffale. Yoo hin danda'amne ta'e immoo carraa hojii dabalataa osoo nuuf bane kan jedhu hawwina. Kanaan alatti haalli amma nuti itti jirru gaarii miti. Shamarree Burtukaan Haayiluu namoota yeroo ammaa paarkii Inxooxxoo keessatti hojjechaa jiran keessaati. Duraan muka guuraa turreeyyu. Baala fabaannaa muka guuraa እና መሞገረ ወጂ ከናት ነው ቀየረን ዱራን ስለባንፍ ወሊ ገዲ ስለደምንፍ ባኔን ጉርጉራ ግቢት ሰፈረትስ ፍለኔ ገለ ጉርጉራይ አመስ ወንጀዱ ያው አምልስ ለሰባይናን ገባንስ እንገባንፍ ማለ በዳትስ ንጀታኒ ሃይላንድ ጉረኒ እንጨፈለቀኒን ጉርጉረን ሰስ መኪና ጭነት ሄዳኑ ፍጋ ፈየሮ በርባዴ ባየነ ሳላሌ ዱፌ ፍለታ አኩማር ገሜቲ ቀኒ ገባን ጅሩንስ ለሰላሰነን ጉርጉራማ ኦጅራቹ ባተስ እንግዲህ አሞጋ አርገኔ ጉርጉሬ ገል አንዱራን ተረተቆመን ወይ ወንጀዳታው ገልታዋቃ Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Gullallee Aadde Salaamaawit Kabbada rakkoon dubartoonni kaasan sirriidha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii jiru. የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተሰሩ ስራዎች አሉ. Faayidaa fooyya'aa akka argatan taasisuudhaaf hojiileen hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf dhaabbata Peeskoo jedhamu waliin wal ta'uudhaan suuqii adda addaa
konkolaataa humna ibsaatiin hojjetu, maashina pilaastikii lallaafaa fi bishaan keessaa dhugame walitti guuruudhaan burkuteessuuf akkasumas hojiilee xibira adda addaa akka hojjetan godhameera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota waldaa isaanii keessa jiranii fi galiin argamu baay'ee waliin gitu. Galii isaan argatan gahaadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf galiin haadholiin kun argatan gahaa akka hin taane nutis hubanneerra. Rakkoo kana furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan qo'annoo gaggeessuu eegalleerra. Mooraadhuma sana keessatti akka hojiin dabalataa uumamuuf irratti waliigallee qoratamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qoraaniif baala guuruun kan jiru isaanii gaggeessaa turan haadholii hedduun carraan hojii mijaa'uufis galiin isaan argatan gahaa akka hin taane eeraniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.